Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Hordoftoota keenya jaallatamaa irra odeeffannoo haaraatiin qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii gochuudhaan akkasumas koomentii gootanii yaada keessan irra nuuf kaa'uu dandeessu. Dhumarratti viidiyoo kana irraati baradheera yoo jettanii hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Jalqaba viidiyoo kana irratti gaaffii macaafa qulqulluu isin gaafannaa. Akkuma beekamu deebii isaa koomentii irratti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Macaafa qulqulluu keessatti mootii isa kamtu mana qulqullummaa Yerusaalem ijaare? Irraan deebi'a. Macaafa qulqulluu keessatti akka dubbatutti mootii isa kamtu mana qulqullummaa Yerusaalem ijaare? Deebii isaa koomentii irratti kaa'uu hin dagatinaa. Gara odeeffannoo keenya irratti yeroo dabarru wangeelli magaalaa Dasee keessatti waggaa 90 guute. Waldaan Kiristaanaa warra Wangeelaa Itoophiyaa Makaaana Yesuus magaalaa Dasee keessatti hojii wangeelaa ergii jalqabdee waggaa 90ffaa ishee guutti jirti. Akkasumas Sinoodosii Giddugaleessa Kaaba Itoophiyaa haaromsamee waggaa 25ffaa isaa haala adda ta'een kabaja guddaadhaan magaalaa Dasee keessatti kabajamee jira. Pirezidaantiin Waldaa warra Wangeelaa Makaaana Itoophiyaa Qees Dr. Yoonaas Ikkasuu, Pirezidaantii Duraanii Qees Ittafaa Goobanaa, akkasumas Pirezidaantiin Mana Maree Waldaalee Kiristaanaa Wangeelaa Itoophiyaa Qees Darajii Jambaruu fi hooggantoonni biroon hedduun argamanii jiru. Akkasumas hooggantoonni Sinoodosii Duraanii, tajaajiltoonni Pirezidaantonni Sinoodosii hedduunii fi hooggantoonni Mana Maree Waldaalee Wangeelaa Kaaba Bahaa Itoophiyaa akkasumas keessummoonni kabajaa 150 ol ta'anii fi amantoonni magaalaa Dasee hunda irraatii argamanii jiru. Kantiibaa magaalaa Dasee obbo Saamu'eel Mollaaleenyii fi hooggantoonni mootummaa olaanaa hedduun argamuun ergaa baay'ee dabarsanii jiru. Kabaja waggaa 90ffaa wangeelitti jalqabamee fi waggaa 25ffaa Sinoodosii kana sabeeffachuun damee Maqidooniyaa Dasee keessatti argamu giddugala gargaarsa maanguddootaa fi namoota dhibee sammuu qabanitti qarshii 400,000 baasuudhaan nyaata qooduun gaggeeffamee jira. Gariin fayyaa Dr. Fiqaaduu Makonniin hoogganamu immoo qorannoo fi tajaajila barbaachisaa kennanii jiru. Dabalataanis deeggarsi meeshaalee akka uffata, daayiparii fi nyaata booraa kennamuu danda'eera. Netanaayahuun loltuu Israa'el siidaa Yesuus Kiristoos burruusaan mancaasee balaaleffate. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu kibba Libaanoositti loltuun biyyattii mallattoo amantii Kaatolikii mancaasee cimsee akka balaaleffatu hime. Netanyahuun yaada kana kan kenne suuraan loltuu Israa'el yeroo siidaa Yesuus Kiristoos burruusaan haleeluu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsaasuun boodadha. Yaada X irratti barreessaniin isaa fi lammiileen Israa'el irra jireessi taatee kanaan akka rifatanii fi gaddanii jiru jedhe. Qondaaltonni waraanaa qorannoo taasisaa akka jiran himuun tarkaanfiin naamusaa sirrii akka irratti fudhatamu hime. Ba'aa giddugala keessatti Israa'el qofaatu mirga waaqeffannaa amantaa hundaaf eeyyama. Taatee kanaaf miidhaa mudateef ni gaabbinaa jedhe. Israa'elitti ambaasaadarri Ameerikaa Maayik Haakaabii adabbii cimaaf hatattamaa akka kennamu waamicha dhiyeessee jira. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Kutaa lammaffaa iccitii fannoo fi fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Namni fannifamu erga mukatti waqarame booda eegdonni kutaa muka fannoo isa dalgaa yookaan horizontaal ol baasuun kutaa muka fannoo isa ol dhaabbatu vertical isa ta'e isa duraan lafa keessatti qotamee dhaabbatetti waqaru. Mukti fannoo inni dalgaa yeroo ol kaafamee ulfaatinni Yesuus guutummaatti harka isaa isa mismaaraan waqaramee harkise. Gatiittiin isaa fi lafeen isaa wal gadhiise. Macaafa faarfannaa 22 lakkoofsa 14. Haala kana keessatti harki Yesuus dheerina isaa isa jalqabaa caalaa yoo xiqqaate inchii 6 dheerata. Miilli Yesuus akkuma yeroo baay'ee fakkii irratti mul'atu gara olii isa keessaa mismaaraan kan waqarame ta'uu isaa hin oolu. Haala kana keessatti jilbii isaa tilmaamaan digirii 90 cabee jira.
ulfaatinni qaama Yesuus mismaarota harkaa fi miillatti waqaraman gad dhiiba. Jilbii immoo ulfaatina sanaa hin deeggara. Mismaaronni akka harka isaa cicciranitti tishuu lallaafaa iyyuu hin cicciran. Ammas mismaarichi miidhaa narvii hamaa fi dhukkubbii cimaa fida. Uumamaan hafuura gara gadii fudhachuudhaaf diyaafiraamiin yookaan maashaa guddaa kan qaawwa qomaa fi qaawwa garaa adda baasu gadi bu'uu qaba. Kunis qaawwan qomaa akka guddatu godha. Qilleensi immoo ofumaan gara sombaatti socho'a. Hafuura gara alaatti baafachuudhaaf diyaafiraamiin ol ka'a. Kunis qilleensa somba keessa jiru dhibee qilleensaa dirqisiisee akka ba'u godha. Yesuus fannoo irratti akkuma rarra'een ulfaatinni qaama isaa diyaafiraamiin harkisee qilleensi gara sombaa isaa deemee achitti akka hafu godha. Yesuus miilla isaa mismaaraan waqaramee ol dhiibuu qaba. Yookaan dhukkubbii dabalataa fiduudhaan hafuura gara alaatti baafachuudhaaf. Dubbachuuf yookaan haasa'uuf yeroo hafuura baasan qilleensi funyoo sagalee irra darbuu qaba. Wangeelonni Yesuus fannoo irratti si'a 7 akka dubbate barreessanii jiru. Dhukkubbii qabaatus isaaniif dhiisii jedheera. Luqaas 23:34 irratti. Jecha kana jedhuuf sagalee baasuun isaa nama ajaa'ibsiisa. Rakkoon hafuura gara alaatti baafachuu irra jiru bifa suuta jedhanii ukkaanfamuutti nama geessa. Kaarboon daayoksayidii dhiiga keessatti walitti qabama. Kunis asiidiin kaarboon daayoksayidii dhiiga keessatti baay'inaan akka argamu taasisa. Qaamni deebii uumamaa kenna. Fedhii hafuura baafachuu kakaasuudhaan yeroo amma wal fakkaataatti onneen oksijiinii qaama keessa jiru qaama keessa naannessuuf saffisaan dhaata. Oksijiiniin hir'achuun sababii rakkina hafuura gara alaatti baafachuu irraa kan ka'e tishuuwwan irratti miidhaa kan geessisu yoo ta'u, kaapilaroonni dhangala'aa bishaanii dhiiga keessaa gara tishuutti dhangalaasuu jalqabu. Kunis dhangala'aan naannoo onnee fi sombaatti akka walitti qabamu taasisa. Sombaa fi onneen dadhabuun bishaan qaama keessaa hir'achuunii fi oksijiiniin ga'aan gara tishuutti geeffamuu dadhabuun bu'uuraan namni akka ukkaamamu godha. Oksijiiniin hir'achuun onnee mataa isaa kan miidhu yoo ta'u, kunis onneen akka dhaabbatu taasisa. Dhiphina onnee cimaa ta'e keessatti onneen dho'uu illee danda'a. Adeemsi kun kaardiyaak raapchar jedhamuun beekama. Yesuus dhukkuba onneetiin du'uu hin oolu. Erga Yesuus du'ee booda loltoonni yakkamtoota lamaan isaa cinaatti fannifaman miilla isaanii cabsan. Wangeela Yohaannis 19:32. Kun immoo ukkaamsuu fida. Sana booda duuti dafee hin uumama. Yeroo gara Yesuus dhufan inni dursee du'ee waan tureef miilla isaa hin cabsine. Wangeela Yohaannis 19:33 irratti loltoonni cinaacha isaa hin waraanan. Wangeela Yohaannis 19:34 akka inni du'ee mirkaneessuuf kana gochuudhaan dhiignii fi bishaan keessaa lola'e. Yohaannis 19:34 kunis dhangala'aa bishaanii onnee fi somba marsee jiru kan agarsiisudha. Dhugaawwan namatti hin tolle kun ajjeechaa gara jabinaa kan agarsiisan yoo ta'u, gad fageenya dhukkubbii Kiristoos hamma dhugaa jaalala Waaqayyoo uumama isaatiif qabu cimsee ibsa. Waa'ee fooniin fannifamuu Kiristoos barsiisuun agarsiisa. Ajaa'iba jaalala Waaqayyoo dhala namaaf qabu kan guyyaa sana ibsame yeroo hundaa nu yaadachiisa.